Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii, ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa jeffaadhaa eegallee kan jirru. Egaan boqonnaa kanaan maal baranna jennee turre kutaa tokkoffaa darbeen seensa isaa akkuma ilaalle jechuudha. Jireenya gamtaa kiristaanotaadha. Egaan jireenya gamtaa kiristaanotaa keessatti jireenyi gosti lamanii jiru. Jireenya gamtaa kiristaanonni waliin taasisaniidhaa fi akkasumas immoo jireenya kiristaanii tokko namoota warreen biroo wajjirraan taasisudha. Kutaa kanaan boqonnaa jeffaa kanaan kan barannu jireenya gamtaa kan kiristaanotaa qofaa kan ta'edha. Kutaa darbeetti egaa waan tokko barachuudhaaf akkuma kaasne kiristaanni tokko jaalallii fi amantiin uumaa isaa fayyisaa isaa Iyyasuus Kiristoosiidhaaf qabu kan mul'atu maaliitiidha? Obsaa fi jaalalaa akkasumas jireenya inni guyyaa har'aa jiraatu keessattidha. Malee arraba qofaadhaan dubbachuudhaan sagalee Waaqayyoo qofa barachuu qofaadhaan miti. Kiristaanni tokko jaalala uumaa isaadhaaf qabu kan inni argamu mul'atu jechuudha. Kanaaf obsaan jaalalaan gad of qabummaan jireenya inni jiraatudha. Isaan kun immoo jireenya gamtaa kiristaanummaa keessatti iddoo guddaa kan qabanidha. Iddoo guddaa kan qabanidha. Nama wajjirraa wal kabajan jiraatuudhaaf akkasumas immoo dhuguma kiristaanummaan keenya dhugaa ta'uusaa darbee namoonni bakkee jiranillee warreen kiristaanummaa jiranirree hojii keenya ilaaluudhaan dhuguma uumaa keenya akka isaan galateeffataniidhaaf hojiin kiristaana tokko guyyaadhaa sirriitti mul'achuu qabaa jechuudha. Kiristaanonni gamtaadhaan yeroo jiraatan wantoonni baay'een bakka tokkotti kan walitti isaan fidanii jiru. Egaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hojiiwwan gaarummaa raawwachuu qabnu hunduma keenyaaf dubbateera. Hojiiwwan kun immoo tokkummaadhaan kanneen raawwataman gamtaadhaan kanneen raawwataman baay'ee wanta jiraniidhaaf isaan kanaadhaaf jireenyi gamtaa kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jireenyi gamtaa kun boqonnaa makana kutaa darbeen akkuma barachaa turre hundee kan qabudha. Duuka bu'oota irraa kaase jechuudha. Yeroo dhiyootti kan argame osoo hin taane duuka bu'oonni gooftaa keenyaa isaan 12dha. Akkasumas gargaartota kanneen jedhaman 72 fi shamarran qulqulloonni dubartoonni jechuudha. 36 kun bakka tokkotti 120. Akkasumas gooftaan keenya gara samiitti argamu ba'ee booda wangeelatti kanneen amanan maatiiwwan Kiristoos kanneen jedhaman 8,000 jireenya gamtaa kanadha kan isaan jiraachaa turan tokkummaa ta'an jechuudha. Qabeenyaan kan koo kan jedhamu hin jiru bakka tokkotti maaddii kan kutatan bakka tokkottidha. Haala kanaatiin jiraachaa turan jiru. Kanaaf jireenya abboonni haala kanaatiin jiraachaa turan dhuguma kiristaanummaa keessatti fayyinnis tokkummaadhaan hunduma keenyaaf kan kennamedha. Kanaafidha gooftaa keenya mataasaa gaafa waamnu maal jenna? Gooftaa kun jenna yeroo baay'ee kiristaanummaa keessatti kan nuti kan dubbannu jechaadha. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii. Kana jechuun gooftaa koo jechuun haadha koo jechuun rakkoo qabaatee otoo hin taane fayyinni kan kenname nuti akka tokkummaattidha akka mana kiristaanattidha kan jiraannu malee akka qofummaatti miti. Kanaaf gamtaan keenya baay'ee barbaachisaadha. Abboonni keenya kan isaan nuuf ka'an jireenya gamtaa isaanii tokkummaadhaan akka isaan jiraachaa turan kutaa darbeen barachuun keenya ni yaadatama.
kutaa har'aa immoo kutaa lammaffaatiin jireenya gamtaa kiristaanotaa mana kiristaanaa ishee har'aa keessatti kan jedhuun kutaa ittaanu kan barannu kan ta'u uumaan keenya akkuma kanaan duraa nu barsiisuun fedhaa feeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan jireenya gamtaa kiristaanotaa mana kiristaanaa ishee har'aa keessatti mana kiristaanaa ishee har'aa gaafa jennu mana kiristaanaa keenya kanaa jechuudha. Jireenya keenya guyyaa har'aa kanaan kiristaanonni gamtaadhaan haala kamiitiinidha manni kiristaanaa keenya gamtaa kiristaanotaa kana qabattee kan jirtu kan jedhudha. Kakuu haaraa keessatti yaa'u boqonnaa lammaffaadhaan barumsa kanaan barachaa akkuma turre sanbanni gosa jennee kan kabajnu sanbata lama qabna. Sanbata duraadhaaf sanbata kiristaanaadha. Sanbanni duraa guyyaatti gooftaan keenya uumamtoota uumee xumuree akkasumas ofiisaas boqatee boqadhaa nuun jedhe waan ta'eedhaaf sababa kanarraa ka'uudhaan kan ka'e jecha uumaa keenyaa kabajnee uumaa keenya waan jaallannuudhaaf inni kan itti boqate nuti akkuma kanaa boqonnaadhaan dabarsina. Guyyaan lammaffaa immoo sanbata kiristaanaati. Sanbanni kiristaanaa immoo guyyaatti uumaan keenya kan duraa maal taasise addunyaa uumee boqate kan lammaffaa immoo uumama addaatiin kan inni ittiin uumedha. Du'aa ka'uusaa jechuudha. Egaa du'aan ka'uun gooftaa keenya hundee kiristaanummaadha isa dhugaa dubbachuudhaaf abdiidha. Gooftaan keenya osoo du'aa hin kaane ta'etu kiristaanummaan hin jiru lammaffaa dhalachuun hin jiru ture. Gooftaan keenya du'aa ka'uunsaa maal taasiseera? Duuka bu'oonni inni addunyaa kana nuun bilisa baasuudhaaf dhufe nutti fakkaate amma garuu ni du'e jedhanii abdii kutanii kan turan abdii godhachuudhaan gara fuulduraatti kiristaanummaa kan isaan itti barsuu jalqaban kiristaanummaan ni awwaalame ni du'e jedhamee kan ture kan ittiin ka'edha du'aa ka'uuninna. Gooftaan keenya du'aa ka'uunsaas immoo maallaa nuti duunee kan turre du'aa kaanee dhalannaa lammaffaa kan itti argannedha. Kanarraan kan ka'e sanbata kana lamaan ni kabajna jechuudha. Sanbata kiristaanummaa kan kiristaanaa keessatti garuu jireenya bara baraadhaaf gooftaan keenya kan itti lammaffaan uumedha. Kan jalqabaa haala kanaatiin namni cubbuu isaadhaan kufeera. Waaqayyo garuu lammaffaatti maal taasise yeroo lammaffaadhaaf kan itti dhalannaa haaraadhaan kan itti nu uume waan ta'eedhaaf ni kabajna jechuudha. Kiristaanonni haala kanaatti yeroo kabajnu maalidhaa hojii foonii keenyarraatu ni boqonnaa. Waaqayyoodhaan kan itti galateeffannudha. Kan dhukkubsateedhaaf kan hidhamee akkasumas kan gargaarsa barbaadu gaafachuudhaan kan beela'ee nyaachisuu kan dheebotee obaasuu kan daaree daara baasuudhaaf hojiiwwan gaarii akkasii kana raawwachaadha kan dabarfamu. Sanbata kabajuunis immoo kanumadha. Hojii hundumaa kan taa'u qofa osoo hin taane barumsa keenya boqonnaawwan lammaffaadhaan akkuma barachaa turretti hojiiwwan gaarii kanadha. Gooftaan keenya lammaffaa gaafa dhufu kan nu gaafatu kana jechuudha. Kiristaanonni isaan kana guyyaatti raawwannu waan ta'eedhaaf sanbatoonni kun haala kanaatiin kan kabajamanidha jechuudha. Egaan hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kun dhuunfaadhaan kan nuuf kennaman osoo hin taane guutummaa kiristaanotaadhaaf kan kennamanidha. Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 25 akka dubbate maal jedheera? Yeroo dhufutti gaaffii inni xumura gaafatudha. Gaaffiin kun warreen amantaa kiristaanummaa keessa jiraatan qofaaf malee kanneen amantaatiin ala jiranidhaaf miti. Kanneen amantaa qabatanii ittiin jiraachaa jiranidha gaaffii kana kan gaafatamu maal jedhamanii beela'eennaan na nyaachisteettaa yookiin na nyaachisnee dheebodheennaan na obaasteettaa yookiin na obaasnee daareennaan daara na baasteettaa yookiin immoo daara na baasnee darbee immoo dhukkubsadhee gaafan ciisu dhuftee na ilaalteettaa yookiin na ilaallee hidhamee gaafan jiru dhuftee na gaafatteettaa yookiin na gaafanneedha. Qajeeltota kanneen jedhamaniidhaaf kanneen mootummaa waaqayyoo galaniidhaaf maal jedha gooftaan keenya isin qajeeltota jaallatamtoota ijoollee abbaa koo kottaa. Addunyaan erga uumamteetti jalqabee kan isiniif qophaa'e mootummaa koo dhaalaa beela'eennaan na nyaachistaniittu dheebodheennaan immoo na obaastaniittu daareennaan daara na baastaniittu hidhameennaan na gaafattaniittu dhukkubsadheennaan dhuftanii na gaafattaniittu jechuudhaan isaan kana tarreesseera. Kanaaf hojiiwwan kun baay'eetti hundee kan ta'an kiristaanota hundumaarraa kan eegamanidha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya maal taasisteetti kiristaanonni hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kana sirriitti akka isaan dalaguu qabaniidhaaf tokkummaadhaan gamtaadhaan guyyaa har'aa kiristaanuu raawwachuu qabaniidhaaf walitti qabama adda addaa uumtee ni jirti. Isaan kun kan akka kamiiti? Kan akka sanbatee, kan akka xoofoo walitti qabama xoofoo kan jennu jechuudha. Sanbatee jechuun kallattii maal jechuudha? Hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kana warreen amma tarreessine kana jechuudha.
kiristaanonni dhuunfaadhaan raawwachuurra gamtaadhaan walitti tokkummaadhaan ta'anii raawwachuudhaaf duuka bu'oonni kan eegalsiisan akkasumas immoo hanga guyyaa irraatti manni kiristaanaa keenya qabattee kan jirtudha. Hojiiwwan kun hunduma keenya irraatti ni barbaachisu. Eenyu osoo kana raawwatiin mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Kanaaf manni kiristaanaa keenya maal taasiseetti sanbatee jechuudhaan walitti qabama tokko nuuf qabdeetti jechuudha. Kiristaanonni haala kanaatiin hojiiwwan kan akka isaan raawwatan jechuudha. Miseensonni sanbatee guyyaawwan sanbataatti tartiibni isaaniif bahuudhaan dadhaboota ni nyaachisuu, isa dheebote ni obaasuu, kan daare daaranii baasuu, kan dhukkubsatanii ilaaluu, kan hidhame deebanii gaafatuu, achumaanis immoo sagalee Waaqayyoo ni baratuu, rakkoowwan adda addaa naannoo isaaniis haa ta'u, akkasumas immoo obbolaawwan isaanii warreen bakkee jiran kanneen biroos haa ta'u, walitti qabuudhaan mari'achuudhaan kana raawwannu jechuun kan isaan itti raawwatanidha. Kun sanbateen kun kallattiimaan guyyaa sanbataa dukarra kan wal qabatudha. Sanbatoota kanatti kan raawwatamu jechuudha. Isaan gidduutti kan dhukkubsate yookiin kan rakkate jiraate gargaarsa akka isaaf taasifamu ni taasisu. Sirna walitti qabama kiristaanummaa kana egaa yeroo dhiyootti kan argame osoo hin taane jalqabumarraatii kaasee hundee kan qabudha. Bara duuka bootaa keessa yoo ilaalle kiristaanonni Qorontos kana taasisaa turaniiru. Sirna kana immoo isaaniif kan dhaabe qulqulluu Phaawulosidha. Achirrattis immoo maal gochuu akka isaan qaban, maal gochuu akka isaan hin qabne, haala kamiin geggeessuu akka isaan qaban sirriitti isaan gorsee dongora isaaniilas akka deebi'aniif qulqulluun kun isaaniif barreessaa akka ture kitaabni qulqulluun nutti hima. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 yoo ilaalle isa kan ni arganna. Kanaaf sanbateen kun mana kiristaanaa keenyatti guyyaadhaa kan geggeeffamu jechuudha. Kiristaanonni jireenya gamtaadhaan hojiiwwan hafuurummaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos akka raawwannuudhaaf kan nu ajaje kana tokkummaadhaan ta'uudhaan akka raawwannuudhaaf guyyaa sanbataatti keessumattuu guyyaawwan biroo guyyaa hojii waan ta'inaaf guyyaa sanbataatti hundumtuu walitti qabame isaan kan akka raawwatuudhaaf manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aa jireenya kiristaanummaa keenyaan jireenya hafuurummaa keenya keessatti gamtaadhaan hojiiwwan kan akka raawwannuudhaaf kan isheen nuuf keesse jechuudha. Kan lammaffaa immoo walitti qabamni kan biraa xoofoodha. Isaan kunis guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenya jireenya gamtaa kan isheen gaggeessu keessaatu kan lammaffaadha. Xoofoo jechuun maal jechuudha? Tokkummaa jechuudha. Tokkummaa yookiin immoo gamtaa kiristaanonni maqaa qulqulloota Waaqayyoon hundeessan jechuudha. Maqaa qulqulluu tokkodhaan walitti qabama hundeeffamu. Xoofoon isaanii kan moggaafamu maqaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan, maqaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoon, maqaa qulqulloota abbootii keenyaadhaan, maqaa duuka bu'ootaadhaan, maqaa raajotaadhaan, darbees maqaa wareegamtootaadhaan isaan kanaaf kana fakkaatanidhaan kan moggaafamu walitti qabama guddaa manni kiristaanaa keenya qabdudha. Walitti qabamni kun kiristaanonni mana kiristaanaa tokkos jiraatan mataa isaaniitii wajjirraan taasisuu kan danda'an. Darbees immoo warreen manneen kiristaanaa adda addaa fayyadamanis immoo bakka tokkotti walitti dhufuutiin manneen kiristaanaa gaafa jennu deebrii jechuu keenyadha. Deebrii tokko kan hin jiran bakka jiraa kanneen jiran walitti qabamuudhaan tokkummaadhaan hundeessuu danda'u. Akkasumas immoo deebrii tokko kanneen jiran walitti qabamuudhaan maqaa qulqulluu tokkodhaan hundeessuudhaan kan isaan irratti wal qaban jechuudha. Waldaawwan xoofoo kun maqaa qulqulloota Waaqayyoon gaaffilee gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos booda nu gaafatu sana kan raawwatanidha walumaa galatti akkuma jalqaba kaasaa turre. Isaan dura tarreessan sana dura maal taasisuudhaan kun ni raawwatu jechuudha. Tokkummaadhaan ta'uudhaan gooftaan keenya kan dubbate nyaattan beela'ennaan na nyaachistaniittu, dheebunnaan na obaastaniittu, daareennaan daara baasu isaan jedhaman kun hundumtuu kiristaanonni walitti qabamuudhaan tokkummaadhaan akka isaan raawwataniidhaaf walitti qabama hundeeffamedha jechuudha. Maqaa qulqullootaatiin taasifamuu isaa maaliifidha? Kallattiimaan waadaa qulqullootaaf kennamerraa akka qooddannuufidha. Isa kana kitaabni qulqulluun maal nuun jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 10:42 yoo ilaalle namni nama qajeelaa maqaa qajeeltotaan simatu akkasumas immoo darbees raajii tokko maqaa raajiidhaan kan simatu gatii qajeelcha kanaan ni argata. Isaan xixiqqoo kana keessaa tokkoof maqaa duuka bu'oota kun bishaan qorraa qofa kan obaasu dhuguman isiniin jedha gatii isaan dhabu jechuudhaan gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos haala kanaatiin dubbateera jechuudha. Kanaafuu kaayyoon guddaan xoofoo walitti qabama xoofoo kanaa jechuudha. Kiristaanonni jecha gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kana raawwachuudhaan
eebba fooniidhaaf eebba lubbuu akka isaan argatan taasisuufidha. Kan jalqaba kaasnes immoo tokkummaadhaan ta'uudhaan hojiiwwan kana maqaa qulqulluu tokkoodhaan akkuma ji'a walitti qabaman jechuudha. Maqaa qulqullootaan walitti qabamanii hojiiwwan gaggaarii kana raawwachuudhaan gaaffii boodaa sana jecha ajaja uumaa keenyaa kana raawwachuufidha jechuudha. Miseensonni kun ji'aan kan walitti qabamanidha. Ji'aan guyyaa qulqulluun kun yaadannoon isaa irra oolu kanatti walitti qabamuudhaan kan walitti qabaman miseensonni achi keessa jiran hundumtuu maala waliif obbolaanidha. Waliif obbolaan waliif yaaduu gidduu isaaniitti kan dhukkubsate yoo jiraate gidduu isaaniitti kan dadhabe yoo jiraate darbee gidduu isaaniitti rakkoon adda addaa kan isa qunname yoo jiraate tokkummaadhaan ta'uudhaan rakkoo hundumaa walii hiikuudhaan jireenya kiristaanonni gamtaadhaan jiraatanidha jechuudha. Akkuma beekamu geggeessaan Xoofoos immoo Musee jedhamuudhaan beekama. Museen saboota Israa'eliin gammoojjii Gibxii keessaa geggeessee gara biyya Kana'aanitti akkuma isaan baase guyyaa har'aas immoo maalidha? Kiristaanummaan walitti qabamni kiristaanotaa jechuudha. Kallattiimaan saboota Israa'el warreen foon isaatti kan fakkeeffamudha. Qulqulluun Phaawulos kana dubbateera. Isaan sana geggeessaa kan ture Musee akkuma jedhamu guyyaa har'aas immoo kiristaanota tokkummaadhaan kan geggeessu Musee jedhamee sababa kanaaf haala kanaatiin moggaa'eera jechuudha. Walumaa galatti kiristaanonni jireenya gamtaa keessatti jalqaba akkuma duuka bu'oonni tokkummaadhaan maatiiwwan waaqayyoo kanneen jedhaman 8,000 tokkummaadhaan ta'uudhaan hojiiwwan gaarii kiristaanummaa akka isaan raawwachaa turan guyyaa har'aas immoo manni kiristaanaa keenya kun kanneen akkasii kana kan akka sanbatee akkasumas immoo xoofoowwan maqaa qulqullootaadhaan moggaafaman kanaan tokkummaadhaan kiristaanonni walitti qabamanii hojiiwwan kan akka raawwataniif isa guddaadha carraa guddaadha kan isheen nuuf hojjetteettu. Namni hojiiwwan kana qofaa dhuunfaa kootiin dalaguu danda'a. Garuu namni hundumtu immoo akka tokkotti miti. Namni waa tokkotu ji'a kana raawwatee ji'attaan ni irraanfata ni dhiisaa keessaa ba'a jedhee irraanfataa deemata. Garuu achi keessatti tokkummaadhaan yeroo walitti qabaman faayidaan isaa maalidha? Kan achi keessaa cimaa kan ta'u isaan kan biraa ni cimsa. Akkasumas immoo yeroo hundumaa walitti qabama kana keessaati namni hafuu hin danda'u. Yoo hafellee akka obbolaanii waan ta'eedhaaf rakkoo walii qorachuu waanta jiraatuudhaaf namni kun maaliif akka hafe deemanii fiduudhaan gara ofitti dabaluun ni jira. Lammaffaa immoo namni yaa'u hundumtuu ni rakkata waan ta'eedhaaf rakkina adda addaa hundumaa irratti miseensonni kun tokkummaadhaan ta'uudhaan rakkoo obbolaawwan ofii waliin simachuudhaan kan wajjin jiraatanidha. Kanaaf jireenyi gamtaa kiristaanotaa haala kanaatiin guyyaa har'aa keessumattuu gaaffiiwwan gooftaan keenya booda nu gaafatu sana hojiiwwan gaggaarii sana kan beelee nyaachisuu obaasuu kan daara baasuu darbee kan dhukkubsate ilaaluu isaan kan hundumaa tokkummaadhaan taanee akka raawwannuudhaaf kan isheen nuuf keessadha. Darbees immoo xoofoo irrattis immoo akkuma ilaalle eebba qulqullootaa abbootii keenyaarraa eebba raajotaarraa eebba abbootii duukaa bu'oota gooftaa keenyaa darbees immoo eebba wareegamtootaarraa akka argannuudhaaf maqaa isaaniidhaan hojiiwwan gaggaarii kana akka raawwannuudhaaf tokkummaadhaan gamtaawwan akkasii kun mana kiristaanaa keenya keessa ni jiru jechuudha. Kanaafuu jireenya gamtaa kiristaanotaa mana kiristaanaa keenya guyyaa irraa keessatti isaan kana lamaan ilaalleerra. Kutaattaanuun barumsaa ittaanuun deebinee kan dhufnudha. Har'aaf sa'aatiin keenya nu ga'eera. Asuma irratti dhaabbachisna jechuudha guyyaa har'aadhaaf. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan dhageenyeen firii 30, 60, 100 hojjennee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaaf gargaarsa uumaa keenyaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.